Dhaggeeffattoota maatii firii tuubii akkam jirtu bakka isin jirtan hundumaatti nagaa fayyaanni waaqayyoo isiniif baay'atu jecha har'as barumsa keenya kutaa sadaffaatiin deebinee isin arguu keenyaaf baay'ee gammanna. Waaqayyoon baay'ee galateeffannaa. Barumsa keenya kutaa tokkoffaaf lammaffaa keessatti macaafni qulqulluun eenyu, seenaa akkamii keessa darbe, kaayyoo akkamii qabaa, ergama akkamiis fudhatee dhufee kan jedhu bal'inaan waan ilaalle fakkaata. Har'a immoo gara kutaa keenya sadaffaatti yeroo ilaallu Aboon macaafni qulqulluu waldaa kiristaanaa irratti qabu maal fakkaata? Aboon macaafni qulqulluu waldaa kiristaanaa irratti qabu maal fakkaata? Agam ga'aa isa jedhuti walii wajjin ilaalla. Isa fuuldura garuu wangeelonni yookiin immoo kitaabonni caafata qulqullaa keessatti abboota amantiitiin yookiin immoo waldaa kiristaanaa bara durii turteen qulqullaanii, qindaanii, qabiyyeen isaaniif baay'inni isaanii murtaa'ee harka keenya keessa gale. Kakuu moofaan 39, kakuu haaraan 27 ta'uu isaa akkuma duraan isinii kaasnee turre yaadattu. Egaa caafata qulqullaa kanatti kitaabota 66 kanatti dabaluuf irraa hir'isuun akka hin danda'amne ergamaa Yohaannis mul'ata isaa boqonnaa 22 irratti barreessee lafa kaa'eera. Kunis kan jedhameef waan barreeffama namaa hin taaneef, waan yaada namaa hin taaneef, yaada Waaqayyoo irratti dabaluuf, waan gaggeessaa fuula Waaqayyootiin caafame kana irratti dabaluuf irraa hir'isuun adaba mataa isaatii akka qabu sagaleen Waaqayyoo ifaafatti lafa kaa'a. Kanneen macaafni qulqulluun dhugaa miti. Dubbii Waaqayyoo isa dhugaa miti. Caafata qulqullaa jireenyaaf ta'u miti. Yaada namootaati, falaasama namootaati yookiin immoo ergaa Waaqayyoo isa dhugaa hunda hin qabu jettanii yaaddaniif immoo seenaa akkamii macaafni qulqulluun akka qabu, dugda duubee akkamii akka qabu, seenaadhaan dhugaa hafuuraatiin maal akka fakkaatu lafa keenya jirra. Isiniif immoo dhaamsi nuyi keenya turre in yaadattu macaafni qulqulluun dhuguma dubbii Waaqayyoo isa jiraataa ta'uusaa akka amantan. Dhugaa jiru kanaaf gurra keessan akka ergiftan. Caafanni qulqullaa kun jireenya keessan hafuuraa isa Waaqayyoo wajjin qabaachuu qabdan akka qajeelchu, akka sirreessu, jireenya isa dhabdan sanatti deebitanii argachuu akka dandeessaniif illee waan kenname ta'uusaa, xalayaa jaalalaa ta'uusaa, kennaa Waaqayyoo isiniif kenne ta'uusaa akka amantan kaafnee turre. Kana irratti wanti nuyi kutaa nuyi dubbifnu akkuma kanaan dura isinii kaafne ergama qabna, dirqama qabna kana isinitti himuudhaaf jennee kaasaa akkuma turre. Har'a kutaani waa'ee kana irratti isinii dubbisu Roomaa boqonnaa 10 irraa akkas jedha. Namoonni immoo nama itti namanne attamitti waammatu ree? Attamittis nama waa'ee isaa dhaga'anii hin beeknetti amanu ree? Namni utuu isaanitti hin lallabin attamitti waa'ee isaa dhaga'u ree? Namoonni yoo ergaman malee attamitti lallabu ree? Warri oduu gaarii fidanii dhufan maal nama gammachiisu kan jedhullee caafameera jedha. Egaa amantiin dhaga'uu irraa hin dhufa, wanti dhaga'uun ta'u immoo dubbii Kiristoosiin hin beekamaa jedha. Egaa kanarraa kan isin hubattan nuyi kan ergamne dubbii Waaqayyoo dirqamaaf ergama nutti kennamerraa kaanee kan nu isinitti himnu isin amantanii jireenya bara baraa akka qabaattan dhugaan kun dhugaan mamsiifne ta'uusaa ragaan seenaadhaan jirus akka mirkaneessu, ragaan hafuuraan jirus akka mirkaneessu akka hubattaniif kana dhaamsa isinii dhaamna. Waldaa kiristaanaa keessatti maal fakkaataa kan jedhutti deebina. Gara keessoo keenyaatti deebinee ilaaluun dirqama ta'a. Caafanni qulqullaan waldaa kiristaanaatiif kenname. Waldaan kiristaanaa immoo ishee dubbii Waaqayyoo kana biyya lafaatiif kennuudhaaf, lallabuudhaaf, barsiisuudhaaf adaraa fudhattee biyya lafaarra jirtuudha. Garuu isheedhuma keessatti maal fakkaachuu qabaa? Aboo akkamii qabaachuu qabaa kan jedhu kaasuun barbaachisaadha. Kana kaasuudhaafis sababa kan ta'e seenaan waan garaagaraa dubbata. Seenaan waldaa kiristaanaa keessumaa jaarraa 12ffaa, 13ffaa, 14ffaa, 15ffaa keessa innaa ilaaltan caafata qulqullaa bira waa qabame. Aboo qabu kunis jedhamanii kan kaa'aman hedduun turaniiru. Kaatolikii Roomaa biratti turaniiru. Warra Giriik, Ortodoksii Giriik bira tureera. Kun immoo akkuma kana waldoota kiristaanaa adda addaa maqaa waldaa kiristaanaatiin waamaman bira dubbii Waaqayyoo isa nuyi macaafa 66 qaba jennee lafa keenya kanarratti itti dabalataan aboo qabu, itti amanamuu qabu, fudhatamuu qabu jedhamanii kan itti dabalaman sun seenaadhaan rakkoo adda addaa waan uumaa dhufeef caafanni qulqullaa'aan aboo akkamii qabaachuu qaba? Inni nuyi kitaaba 66 jennu kun waldaa kiristaanaa biratti maal fakkaachuu qabaa isa jedhu kaasuun dirqama ta'a.
seenaadhaan duwwaa utuu hin ta'in rakkoon irra qabatamaatti mul'atullee macaafni qulqulluun aaboof ulfina qabu akka dugda duubatti gatamee jiru waa hedduu irraa baruu hin dandeenya. Macaafni qulqulluun inni macaafa qulqulluudha jedhamee lallabamaa jirus barsiifamaa jirus kaayyoof ergama caafati qulqullaa'an sun qabu yeroo gadhiisaa jiru baay'ee argaa jirraa jechuudha. Hubadhaa obboloota ko namoonni barumsa kana dhaggeeffataa jirtan namoonni firiituubii kana dhaggeeffataa jirtan waan har'a ta'aa jiru even seenaadhaan waan jiru hin beektan yoo ta'e seenaadhaan waan ture illee dubbistanii bira ga'uu akkas hin dandeessan nan abdadha nan amanas garuu waan seenaadhaan ture kana yoo dubbisuuf bira ga'uun isin rakkise waan dhugaatti qabatamaatti amma lafa keenya irra jiru waan dhugaatti waldaa kiristaanaa iddoo adda addaatti mul'atu keessatti ta'aa jiru yoo laalle macaafni qulqulluun maal ta'e akkam ta'e dhugaan jiru kun garam gore jennee gaaffii akka kaafnu nu taasisaa jechuudha. Egaa macaafni qulqulluun waldaa kiristaanaa biratti aboonni qabu maal fakkaataa isa jedhutti yeroo deebinee ilaallu tokkoffaa waldaa dhumti kiristaanaa kan isheen hundoofte macaafa qulqulluu irratti sagalee waaqayyoo irratti akkas jedha Maatiyuus boqonnaa 16 lakkoofsa 16 amma 19 isa jiru isiniifan dubbisa. Yesuus gara naannaa mandara Qeesaariyaa Filphoos yommuu dhaqe namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee bartoota isaa gaafate. Isaan yommus deebisanii kaan inni Yohaannis cuuphaadha jedhu kaan inni Eliyaas kaanis inni Ermiyaas yookiis raajota keessaa tokko jedhan. Yesuus immoo isinoo eenyu anaan jettu jedhee isaan gaafate. Simoon Phexros deebisee ati Masiihicha ilma Waaqayyoo jiraataatii jedhe. Kanarratti Yesuus deebisee yaa Simoon ilma Yoonaa ati kana yaanumteedha kana abbaa koo isa waaqarra jirutu sitti mul'ise malee yaanni nama foonii sitti hin mul'ifne anis sittan hima akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e ati dhagaadha anis dhagaan sochoone kanarratti waldaa koo nan ijaara. Gooftummaan du'aas matumaa waldicharratti humna hin godhatu hin mo'us banaa mootummaa waaqaa siifan kenna waanumti ati lafarratti hiite waaqarratti sidhamaa hin ta'a waanumti ati lafarratti hiikte immoo waaqarratti siikamaa hin ta'a jedhe. Yommusumas Masiihicha ta'uusaa nama tokkotti iyyuu akka isaan hin himneef bartoota isaa cimsee abboomee jedhe. Hubadhaa waldaan kiristaanaa hundee kan biraa bu'uura kan biraa qabaachuu hin dandeessu. Bu'uurri ishee hundeen ishee maddi ishee sagalee waaqayyooti. Kan isheen irratti hundoofte sagalee waaqayyooti. Aboo namaa miti. Maree namaa miti. Waliigayii tokkoon waliigaltee namoota muraasaatiin waliigaltee namoota hedduutiin waan dhufte miti. Sagalee waaqayyoo irratti hundoofte. Hubadhaa macaafni qulqulluun giddu galeessi isaa waa'ee Kiristoosii jennee turre. Macaafni qulqulluun raajoonni macaafi seerotaa, macaafi raajotaa, macaafi faarfannaa warri jedhaman kakuu moofaa keessa warri turan wangeelonni ergaawwan warri jiran hundi isaa kan isaan giddu galeessa godhatanii dubbatan waa'ee Masiihicha Yesuus Kiristoos waa'ee isa namoota fayyisuudhaaf ilmaan namootaa cubbuurraa bilisa baasuudhaaf birmaddummaa namootaa labsuudhaaf namoonni gara waaqayyootti akka deebi'aniif isa foon uffatee gara biyya lafaa dhufe waa'ee isaati kan isaan dubbatan. Caaffata qulqullaa'aa kana yeroo jalqabaatiif waa'ee Masiihichaa hafuura qulqulluudhaan kan dhugaa ba'e Phexros akkuma amma kutaa amma dubbifne keessatti argine keessatti hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee Phexros hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee ati Masiihii ilma Waaqayyoo isa jiraataati jedhe. Yesuus deebii inni kennitu nama dinqa. Ati dhagaadha. Dhagaa kanarratti waldaa koo ijaara jedheedha. Phexros dhagaadhaa hoo eenyummaa Phexrosiin haasaa kutaan kun lakki jechi afaan Phexros keessaa geggeeffama hafuura qulqulluutiin bahee dubbatame dhagaa isa ta'e Kiristoosiin ibsa. Roomaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2 innaa dubbistan akkas jedha. Roomaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2 isiniifan dubbisa. Ani Phaawulos hojjetaan Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uudhaaf waamamee wangeela Waaqayyoos lallabuudhaaf addaan kan hanbaafame kana caafuu kooti. Wangeelli kun isa Waaqayyoo duraan dursee karaa raajota isaatii caaffata qulqullaa'aa keessatti abdachiisedha. Inni waa'ee ilma isaa akka foonitti sanyii Daawit keessaa dhalate dubbata jedha. Akka qulqullummaa isaa hafuuraatti immoo warra du'an keessaa ka'uudhaan Yesuus Kiristoos gooftaan keenya ilma Waaqayyoo ta'uusaa humnaan beeksifameera. Ergamni Phaawulos Yesuus Kiristoos isa wangeela keessatti ibsame lallabuudha. Hubadhaa waldaa kiristaanaa nuyi har'a keessatti lallabnuuf barsiifnu hundeen ishee bu'uurri ishee wangeela dhugaa isa waa'ee Yesuus Kiristoos dubbatu karaa hafuura qulqulluu dhugaa baafame kana lallabuudha jechuudha. Kanaaf isarratti hundoofte waldaan kiristaanaa. Isaan ala barumsa hin qabdu, isaan ala hundee hin qabdu, isaan ala madda hin qabdu. Bakka tokko tokkotti yennaa laalle dhugaan kun utuu inni faalleffamu utuu inni karaarraa kaatu argina. Namoonni akka fedha mataa isaaniitti kaayyoo mataa isaanii godhatanii utuu lallabanii utuu barsiisanii arguu dandeenya. Dhugaan jiru garuu waldaan kiristaanaa hundeen ishee macaafa qulqulluu ta'uu isaati. Ergaa dubbii Waaqayyoo isa waa'ee Kiristoos lallabu ta'uu isaati.
barsiisu ta'uu isaati. Inni lammaffaan aaboon wangeelli yookiin aaboon sagalee waaqayyoo waldaa kiristaanaa irratti qabu qajeelfama isheeti, barsiisa hundee barsiisa isheetiiti. Hubadhaa, qajeelfamni waldaa kiristaanaa maree namootaa miti, yaada namootaa miti, akeeka namootaa miti. Waan nuyi waliigallee sirreessinu yookiin immoo waan nuyi waliigallee tolfannu dhiifnus miti. Qajeelfamni hundeen barsiisa waldaa kiristaanaa har'as akkuma isarratti hundoofte kan isheen barsiistu kan isheen lallabdus isaa jechuudha. Hubadhaa, irratti hundaa'uu duwwaa miti, maddi ishee isa ta'uu duwwaa miti, kan isheen barsiistus isa ta'uu qaba. Kan isheen barsiistus, kan isheen lallabdus, kan isheen faarfattus isa ta'uu qaba. Barumsa keenya tokkoffaa keessatti kaayyoo barumsa kanaa sadaffaa kaafnee waan turre yaadattu jedhee yaada. Kaayyoon inni sadaffaan sun akkas jedha. Wantoota leeyyaasisaa yeroo ammaa kana waldaa kiristaanaa warra jedhaman gidduutti mul'ataa jiru. Barsiisa macaafa qulqulluu isaa toora gadhiise, isa haqaaqame, isa hiika sirrii hin qabaanne kana sirreessuudha amma danda'ametti. Namoonni ilaalcha isaaniif kaayyoo isaanii macaafa qulqulluu irraa akka godhatan gochuudha. Barsiisa isaanii isa giddu galeessa ta'e Kiristoosin akka lallaban gochuudha jennee akka turre yaadattu. Wantoonni saalfachiisoon sun gadi baanee Kiristoos isa jireenya namootaa ta'e lallabuudhaaf akka isaan danqaa ta'an dhugaan jiru nutti hima. Haalli qabatamaatti lafa jiru nutti argisiisa. Obboloota ko waan tokkonis yaadachiisuu barbaada. Waldaan kiristaanaa barsiisa kan biraa hin qabdu. Isa hafuurri qulqulluun dhugaa ba'u barsiisti. Hafuurri qulqulluun immoo kan inni dhugaa ba'u isa macaafa faarfannaa, macaafa raajotaaf, macaafa seerotaa keessatti isa waa'een isaa dubbatame, waa'ee Kiristoos isa fooniin dhufee dhalatee du'ee du'aa kee gara abbaa isaatti deebi'ee immoo isa dhufuuf jiru waa'ee isaati kan inni lallabu, kan inni dubbatu. Har'a isa hin barsiifnu yoo ta'e, har'a isa hin dubbannu yoo ta'e, hubadhaa aaboon waldaa kiristaanaatiif kenname hojjechuu hin danda'u. Aaboon waldaa kiristaanaatiif kenname maal jedha? Wangeela Maatewos boqonnaa 16 silas ni dubbisee ture yaadattu yaada. Akkas jedha. Ati dhagaadha, anis dhagaan sochoone kanarratti waldaa koo nan ijaara erga jedhee booddee gooftummaan du'aas matumaa waldicharratti mootummaa hin qabaatu. Sirriitti hubadhaa. Humna hin godhatu. Gooftummaan du'aas matumaa waldicharratti humna hin godhatu. Hin mo'us banaa mootummaa waaqaa siifan kenna. Waan humti ati lafarratti hiite waaqarratti dhamaan ta'a. Waan humti ati lafarratti hiikte immoo waaqarratti siikamaa hin ta'a jedhe. Hubadhaa. Waldaa kiristaanaa ishee dhugaa kana lallabdutu aboo kana qaba. Waldaa kiristaanaa ishee dhugaa kana bifa sirrii ta'een, qixa sirrii ta'een lallabdutu aboo kana qaba. Aboo akkasii waldaan qabdu jirti moo hin jirtu isa jedhu deebii isaa isiniifan dhiisa. Rakkoon eessaa dhufe? Aboo kana dhabuudhaaf rakkoon eessaa dhufe jettanii gaafattu yoo ta'e immoo isatti dubbatte kana keessaa ba'a jedha Aaboon. Aaboon isatti dubbatte kana, isa hafuurri qulqulluun dubbatu kana keessa jira. Mee Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 innaa dubbistan maayedha. Sagaleen Waaqayyoo jiraataadha, humna hojjetus of keessaa qabaadha. Sagaleen Waaqayyoo jiraataadha, humna hojjetus of keessaa qabaadha. Egaa sagalee Waaqayyoo isa jiraataa, isa humna hojjetu of keessaa qabu kana lallabuu yeroo dhiifnu, barsiisuu yeroo dhiifnu, qixa sirrii ta'een akkaataa barbaachisutti dubbachuu yommuu dhiifnu, dhalootaaf dabarsuu yommuu dhiifnu, Aaboo eebba dubbichi qabu sin dhabna. Kanaaf sababa kan ta'u tokko dubbii Waaqayyoo kana gara fedha keenyaatti haqaaqnee lallabuudha. Ergamaan Phaawulos waa'ee kanaa dubbatee ture. Waa'ee biyya lafaa kanaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin abdanna, isa qofaadhaaf abdanna yoo ta'e warra kaan caalaa nuuf bootu ta'aadha. Waaqayyoo dhimminni keessan galle akka hin jirre beekna. Waa'ee keenyaaf waa'een waan hundumtuu Waaqayyoon akka ilaallatu beekna. Garuu badhaa Waaqayyo biyya lafaarratti sagalee isaa kan inni erge, ilma isaa Yesuus Kiristoosiinis dabalataan kan inni erge. Akkuma kana hafuurri qulqulluun amma bu'ee biyya lafaarra waldaa kiristaanaa keessatti hojii garaagaraa kennaa garaagaraatiin hojjechaa jirus kan inni dhufe waa'ee Kiristoos giddu galeessa macaafa qulqulluu ta'e kanaa ibsuudha, barsiisuudha, lallabuudha, isa namatti agarsiisuudha, isa fayyinni, isa jireenyi. Waldaan kiristaanaa kana lallabne Aaboo kana qabaachuu hin dandeessu. Aaboo Yesuus Kiristoos jedhe kana, humna Yesuus Kiristoos jedhe kana qabaachuu hin dandeessu. Egaa barsiisi waldaa kiristaanaa inni gara fuulduraas maaliree? Macaafa qulqulluu, caaffata qulqullaa isa caafamee, qulqullaa'ee, qindaa'ee, seenaaf dhugaa dugda duubee sirrii qabu kana barsiisuudha jechuudha. Ergama kana qabna, ergama kan biraan qabnu. Namoonni ergaa kan biraa fudhannee baana yoo jiraanne dhuguma namootaaf waan gaarii yaaduun baay'ee gaariidha. Namootaaf fedha gaarii qabaachuun baay'ee gaariidha. Garuu amma nuyi namoota jaallannuuf, amma nuyi namootaaf fedhaaf kaayyoo gaarii qabnu caalaa Waaqayyootu fedhaaf kaayyoo yaada gaarii namootaaf qaba. Inni kaayyoo fedha gaarii nu caalaa namootaaf qabu kun immoo wangeela kana qofa akka lallabnuuf nu erge.
wangeela kana qofa akka barsiisnuuf nu erge. Isumatu hiika, isumatu fayyisa, isumatu hojjeta. Akka barsiisuun ta'utti barsiisuun barbaachisaadha. Inni sadaffaan aaboon waldaa kiristaanaa keessatti wangeelli qabu qajeeltoo jireenyaati. Hubadhaa, qajeeltoo jireenyaati aaboo kana qaba. Waldaan kiristaanaa duudhaa hawaasummaa isheeti, duudhaa dinagdee isheeti, duudhaa even siyaasa isheeti, waan hundumaa biyya lafaa kana keessatti akkaataa isheetti qooda fudhattu akkaataa qajeelfamni macaafa keessatti kennameen yookiin immoo macaafni qulqulluu sun akkaataa inni jedhetti, akkaataa inni itti qajeelchetti malee akkaataa barbaaddetti, akkaataa fedhetti miti. Yeroo ammaa kana rakkoon warra Fariisotaa gidduu jiru ture yeroo inni mul'atu argina. Rakkoon warra Fariisotaa gidduu ture utuu inni mul'atu argina. Fariisonni caafata qulqullaa isa jaarraa sadaffaa dhaloota Kiristoosiin fuuldura qulqullaa'ee abboota amantaa yookiin beektota Yihudootaatiin qulqullaa'ee qindaa'ee baay'inniif qabiyyeen isaa murtaa'ee dhufetti dabaluudhaan seera muka abbaa isaanii barsiisaa turan. Sababii kana ba'aa gatiittii namaarra kaa'u malee ofii qubaan ittiin bu'an turan. Ba'aa gatiittii namaarra kaa'u ofii isaaniitii doolaa nu jaallatu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 23 yennaa dubbistan kana sirriitti waa Yesuus jedherraa hubachuu dandeessu. Waan isaan kana godhaniif caafata qulqullaa sanatu kana isaan gorsa kana isaan barsiisaaf miti. Garuu waan isaan itti dabalan takka godhe. Qajeeltoo jireenyaa baafatan sanaan yookiin immoo fedha ofii isaaniitiin waan kaa'atan sanaan Yesuus Kiristoosiin ammeessaa akka turan. Inni abbaa biraa ergamee dhufeyyuu ofuma isaaniitiin waan kaa'atan sanaan isarratti akka turan. Seera sana gara hiika sirrii ta'utti fiduurra gara hiika mataa isaaniitti qajeelchuudhaan duudha jireenya isaanii balleessaa akka turan, waaqayyo irratti kaa'aa akka turan, masiihicha illee akka fannisan arguun arginee jirra. Har'as obboloota ko qajeeltoo jireenyaati macaafni qulqulluun yeroo jennu hawaasummaan jiraannu macaafichaan qajeela. Hubadhaa, hawaasummaan jiraannu macaafichaan qajeela. Jireenya dinagdee yeroo horannu yookiin yeroo qabaannu, yeroo hojjennu, yeroo barannu, yeroo siyaasa keessatti aboo hojii biyya lafaa keessa kamiin keessatti yeroo qooda fudhannu, wantoota gaariidhaaf barbaachisoo ta'an keessatti yeroo qooda fudhannu kan nu ittiin fayyadamnu qajeelfama macaafichi kenneen. Aaboo olaanu isatu qaba. Aaboo olaanu seera waldaa qaba miti. Aaboo olaanu maree namaa qaba miti. Aaboo olaanu waan walii gallee kaa'anne tokko qaba miti. Aaboo olaanu kan qabu jireenya keenya irratti akka dhuunfaattis haa ta'u akka gareetti macaafa qulqulluu ta'uu isaa beekuun barbaachisaadha. Macaafni qulqulluun waa'ee jireenya amantootaa maal jedha? Qajeeltoo jireenyaa akkamii kenneef? Waan gurguddaan lama kaasuun hin danda'ama. Wal jaalladhaa, tokkummaa qabaadhaa jedhe. Kun qajeelfama jireenyaa nuyi fooyyessuu hin dandeenyedha. Qajeelfama jireenyaa macaafni qulqulluun kenne fooyyessuu kan hin dandeenye. Yoo dhiifnes sababa dhiifneef dhiyeessuu kan hin dandeenye. Kun wantoota gurguddaa lamaan nuyi kaasuu barbaannudha. Jaalala akkamiin nu gidduu jira? Qajeeltoo jireenya keenyaatti macaafni qulqulluu kun erga jenne, isaan qajeelfamna akka gareetti akka dhuunfaatti erga jenne, jaalala akkamiin nu gidduu jira yoo jenne, namni kamuu waan deebisuu danda'u natti fakkaata. Jaalala garee, jaalala nama, jaalala dhuunfaa, jaalala wantoota garaagaraa irratti hundaa'e ta'uu isaa nuu gala. Tokkummaa akkamii jira yoo jennes deebii kennuun hin danda'ama. Egaa obboloota ko waldaa kiristaanaa keessatti aaboo kan qabu akkuma maddii waldaa kiristaanaa sagalee waaqayyoo ta'e har'as barsiisi ishee macaafa qulqulluu ta'uu qaba. Itti fufees gara fuulduraatti qajeeltoon jireenya isheetii isa ta'uu qaba. Akkaataa feenetti qooda fudhachuu hin dandeenyu. Akkaataa feenetti jiraachuu hin dandeenyu. Qajeelfama macaafichaatu nu gaggeessaa jechuudha. Walumaa gala gara cuunfaa barumsa kanaatti yeroo dhufu macaafni qulqulluun caafata qulqullaa sagalee waaqayyoo isa dhugaa ta'uusaa seenaadhaanis ta'e hafuuraan mirkaneessinee jirra jedheen abdadha. Akka macaafa kanaattis waaqayyoon kan nama barsiisu, karaa jireenyaa kan namatti argisiisu akka macaafa kanaatti hin jiru. Gadi fageenyaan yoo ilaalle irra ta'e waa'ee waaqayyoo, waa'ee kufaatii, waa'ee uumama dhala namaa, waa'ee abdii jireenyaa kan barsiisu macaafa kanaadha. Gara dhumaatti ergaa kana beeknee dhugaa kana fudhannee murtoo akka dhuunfaattis akka gareettis qabnu sirreeffachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e isinitti himuun barbaada. Ximiitiyoo 2:4 na dubbistan dubbii kana lallabi. Yeroottis yeroo malee dubbii kana lallabi jedhe. Dubbiin kun dubbii ergaaf kaayyoo mataa isaatii qabatee gara keenya dhufe waan ta'eef yeroottis yeroo malee kana lallabuun barbaachisaadha. Egaa macaafni qulqulluun inni harka keenya keessa jiru kun dubbii waaqayyoo jiraataa ta'uusaa seenaadhaanis dhugaadhaanis ilaallee jirra. Kana lallabuudhaaf immoo yeroottis yeroo malee ergamaaf dirqama qabna. Egaa caafata qulqullaa'aa kana
wantoota rakkina keessa hiika garaagaraa kennisiisuu fi danda'an keessaa inni tokko akkaataa nu itti hiiknu akkaataa nu itti hubanne ta'uu ni mala. Egaa macaafni qulqulluun caaffata ofii isaatiin of hiiku caaffata ofii isaatiin ergaa ofii isaa kaayyoo ofii isaa nutti agarsiisu ta'uu isaa beekuun barbaachisaadha. Wanta nuyi malaan tooftaadhaan hiiknee gara mataa keenyaatti deeffannu ta'uu isaa akka hin taane beekuun barbaachisaadha. Egaa yeroo macaafa kana hiiknu yookiin immoo exegeet goonu akkamitti hiikaa jirraa? Ergaa kaayyoo galma macaafichi qabu giddugaleessa godhannee moo kan fedha keenya giddugaleessa godhannee hiikaa jirraa isa jedhu beekuun hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Walumaa gala macaafni qulqulluun seenaan isaa amma kanaan dubbatamee dhuma jechuu miti. Rakkoon macaafa qulqulluu irratti ka'e alaas keessaas kana duwwaadha jechuu miti. Gadi diigdanii dubbistanii seenaa qorattanii bira ga'uu akka dandeessan nan abdadha. Egaa gaaffiif yaada qabdan toora yuutuubii kanarratti nuun ga'uu dandeessu jedha. Waan amma hammaatti kutaa 3 kana obsaan nu hordofaa turtaniif ayyaanni waaqayyoo dachaa isiniif haa baay'atu jechaa barumsi karaa yuutuubii kun kennamu kun itti kan fufu ta'uu isaa gamanumaan isin yaadachiifna. Yaadaaf gaaffii isin kaastan barumsa keenya gabbifachuufis qajeelchuufis hedduu nu gargaara isiniin jechuun barbaada. Waaqayyo isinii wajjina ta'u eebbifamaa. Lalu sarara dabarse haalli addunyaa sammuu koonde eeguuf laphee koo baqse harka biraarraa hammaarrachuurraa xinnoo isaa caalaa faageesseen argee abdiin cimaadhaan inni galgala utuunsa waaqessu nama gadi hin ta'u harka isaatoon jiru colli keellaa bo'u nama isaa taa'uudhaaf of qopheessuu wayyaa jireenyaadhaaf borii isa keessaam kiyyaa na duukaa jira kakumsaa na duukaa jira abdiisaa na duukaa jira harkisaa na duukaa jira qommusaa